Akkasin jedhe rakkoo raachuu bira sin jedhe. Rakkoo guddaa uumtee kaate waan ta'eef qunxaadhaan gangalachuun hin danda'amu natti fakkaata. Qunxaati keewwatte sanaaf sinu adame. Koppiliinki nu gochisiiti amma nurraa rakkoon qabu yoo nu taphachiiseef koppiliinki godhaadhiin. Gaa'is hundumti keessa koppiliinki godhaa lafarratti nagaa. Mister maali mee rakkoonsaa? Indee. Qunxaan keessan meeshaa mul'iste naan jechaa jiru. Kun argitee dhugaa dhalal qunxaa keessan anas ingiliffinni naa barreesse kanuma jedhu. Maali kan kubannaata akkamitti mul'ata beeksisa. Meeshaan kun shiikota miira keessa galchuu waan danda'uuf adabamuu qabaa jedhe kun as jalatti. Gaa'is hundumti keessa dartaa. Jirtan koppiliinki nama amma lafarra waan gangalattee fi qoyme qoyna abdushee keeti sirrii miti wallahi anko maal jedh anko nagaadha bar anko nagaadha tiktokii waa tokko ngooniyan taa'uun jira kun ila kunoo chiikiin tokko kollitti ila chiikiin tokko kollitti uy obsaadha joo chiikiin tokko obsa raachuun nu adabsiisaa jira lafarra gangalatee qunxaadhaan. Sibiti kan gangaladhu den. Gaa'is hundumti keessan dabtaa. Raachu kursii irra taa'aa jirtu baadhu haadhoo koo adabbii ana mataan dhaabanii ofii taa'u kursicha baadhasuma irra taa'u waa biraa dhiisi baadha obboleessa kun. Kai baadha. Rakkoon qabu. Mister Hussein yaa Rabbi maal jedhee du'aa eegaladhaaf yaa boo Rabbiin dhugumaan ati biyya intinii keessa teesse jechuudha. Nu gammachiifte. Baatu haadhoo Rabbi yeroo gabaabaatti biyya guddoo. Baadhu mataatti baatama mana kana asirratti baatatta bar ol garagalchite. Nu akkamitti baatan? Maal taate? Ani warabbi an akkasitti baatadha. Kiiloo meeqa inni irra taa'aa jiru kun yeroo meeqa kun? Qixaatii biraa natti himi bakka akkas taanaan. Duqeetii dibadhu haadhoo. Inni natti jirtu waan akkasiin qabu raachuu. Duqeetii siin jechuun qabu. Sadaffaan natti himi. Sadaffaan obsaa kana baadhu mana keessa fiigigizee 5 obsaa baadhatte. Tiraasii baachuunis obsaa baachuunis tokko haadhoo girgirrii dhiisi. Firaashii takam. Ba'aa lama maaf naqattaata. Ishi kunoo kursii kana baadhu mataa irratti rakkoon qabu. Uchi bidiggoo jettaa yoo baatte. Maaliif rakkoon qabu natti ulfaate amma dugdana cabsuuf moo? Jira uummata qashti. Power bank qabatteerta? Fidime. Power bankiin kan gangaladhu haadhoo koo gangaladhu. Macam gangalachuun akkasii. Maal gochaa jirta? Abdushee maal gochaa jirta? Oromoo maa hin cinqamin Oromoo koo silkii kufeeshi raachuun kee nagaa isaatti Oromoo koo maa hin cinqamin homaa tokko hin cinqamina silkii kufu ani nagaa kiyya Oromoo koo. Ujaran namoonni laatara fattuush kun eenyuun isaa? Fattuush erga silaa fattuush jedha gurbaan kun. Lammi masii amboo ijoolleen amboo hin danda'amne dhugaa Rabbi. Gaa'is dabtaaf godhaa hundumti keessan. Obsine morma no gahe iyyinus
Where are you today? Arrakan Anjiro. Rachu. Kamera ke kana jabta duga namatu mullatu jira duddu baketi chiki rafa jirtu. Kiyarino na tana suta linka zibit. Tana suta blaki. Ara iriya ko tunafan wantinin ko dume hotspoti na banetu. Connection al sarabelo na bichelet no. Govinti na kajiro chiki bira rafa tige nane sitti mebar. Inde Ma nasta kura. Itisa kuchi belin banat. No takasade. Hotspoti tafa binyala. Mara na. Demu charger ni bono desali mandu. Zaga umbararga. Mane dagaru mawal chinki na koy. Ani akamitan chiki impact mitani garli friend kaba miti. Demi. Ijoollee warri koominti girri dhiisa raachuu waan baala geen godhu raachuun bashannanuu deeme malee waan baala geen godhu waan mama wal chinkina koy ani nama namu ada mana ko fani tidari ko fa mana mamiti ko ma taaf na godha ma wal shakina koy maqaa wal balleetuun gaarii miti dhugaa warri raachuun chamara nati mana ko le na shakine bar ma kasi tol shakina koy Rachu safu. Ina tabata kuna mose tanu rachu la. Ragan galachon ka bana ko gangala ta. Ammas Kai. Mubar daft siliting katantu. ada bi manjur tu barat digdamna kenne ko gorri ko mena mati sharna ko. Demi mata ketin dapat. Demi mata ketin dapat. Dem. Rachu tau gen iko chal tau. Intau. Okay, mata na bachuda. Angkaran kabu? Guys, double it. Jarana adara to kitti ko bana moti sa. Amma gangala de amma matan da bachu. Rachu ko ko jaluko. Guys, double it a push go down. Jarana double no. Fatushko. Boss, guys. Masiko. Jarana adara to kuna moti sa. Masiko kai garmam tona. Guys, sundum tikesi. Mr. Hussein! Jamri! Wake up! Garmam tona Jamri. Garmam tona. Come on, guys, let's go. Jaran! Sirbanu sirbi. Asker shimbada de sajid. Rachuye oko. warri essa jirta naan jettaniif Sodaree Resort hojiif dhufneetu hojii takkaaf dhufnee Sodaree Resort jirna. Indauraatu Jirtaniif maaltu adooko maal sii godhe lamaan saayyoo akkasiinis dhaabbatte moomin keenaf akkasumatti dhaabbadhu adooko. Ay miskina Rabbi. Baka shi devish, baka dezish. What? Sanokrachu. Malang gode cheat gode mo. Yarana
Dhumarra waan haganna mataanna keessa badeera qolee. Come on, let's go, guys. Saati duma, guys. Saati duma. Fattush Mangisti. Garmamu tola. When there is team giri. Why name Mr. When there is team giri. Kana galato bida. Hundi keessa mana kana Mr. Hussein galato bida. Ede namni firren jirretti isa natti hamile godhe dhugaa rabbi galato bida. Galato badani. Na galateeffadha. Masiko na galateeffadha. Jaamari na galateeffadha. Texas na galateeffadha. Raachu sadii duwwaadhaan namoota. Kai daabii kophasii tasa jedhu caddannas taznaanna'uu barbaada. Tiimiin keenya faamiliin keenya taznaanna'uu barbaada. Guys Fattush koo naa galateeffadha. Hundumti keessan fuuloo naa godhaa Fattush. Guys hundumti keessan. Tapha tokkotti qofa moo Raachuu adabuufadha. Achi gurbaan Fattush jedhan kun akka waan mana hidhaatii bahetti kun gidee tokko harki gadi hin taa'u. Mana hidhaa cabsee bahete. Maqaa isaa na jalaa waamin. Laa jechuun ko waan jennee bar giiftii kennu irratti sannee jabaate mal. Mangisti inni mana kotti yeroo hunda jira. Isa ana kabo Mr. Hussein jira daqiiqaa irra nyaatamne mal. Fattushin naa galateeffadha. Mr. Hussein kan Fattushin tini jedha. Waannaa siraas facaami mana kootiiti. Isattu mana koo kabachiise baay'ee. Sheer naa godhaa joon. Gadee meeqarraa waan meeqa qolachaa baana barnuti. Aki daabii kophasii taabaniitti dannasi nuti amma taznaanna'uu barbaanna. Girgirriin barbaannu haa dhugu. Maqaan isaa maal jedhu? Maqaan sirbichaa maali? Daabii kophasii taa. Nexus, thank you, boss. What if you lauri lama, guys? What if you lauri taka kabda nama lama? Filauri taka, guys. Come on, let's go. Filauri taka na kinna. Garmamu tola gudir. Sabon tuko, welcome. Ababa afur namni naa kennu illee jiru. It's been long time, dear. Where you have been? Sabon Tukashti, where you have been? It's been long time. Guys, double it anubira. Double it, guys, nubira. Secondly, kudang kesati double it anubira, guys. Come on, let's go, guys. Tapis ni stani tu sirma. Double, guys. Sabon Tuko, my dear. Masiko Kashti. Jamari lubu. Kai adoko kai. Garmamu tola. Adabbiin haa jijjiiri bakka dadhabee jira dannasuu danda'a jiru. Adoko bosiittaa banaaman. Jijjiiri. Abdi Shaatiin qaxxaamtu qixaati. Qayyari. Eengadda dandasaa ture. Fuula keef mataa kee daakuu dibadhu deemiti. Bakka daakuun dibadhamanii dannasuu danda'a jiru. Yakko bukosiittaa. Hop jennaan eengadda namni natti kolfe viidiyoo waraabe. Malla dhibee kan bara dibadhu daakuu kee silaasa bartee. Yalelo lise. Lelo ko yalelo lise. Yalelo lise. Lelo ko yalelo. Bay Jesus fulike. Akka molte lagaa keete. Mangisti obsa. Ati chargeris divideris otoo naan kennin deemtee kunoo tasa qaayyaan jira. Taap godha. Kenya team nuti team Girisan si jaalanna. Anile I love you isin godha. Isin qofatu na jaallata miti foonaadha. Bakka abduu seeqaatii firan qabdu shi kana qaxxaa kana nan simo'ee qixaatii siif iseen hin baata shi. Ati miskiina. Miskiina Rabbi. ሲያሳዝን በእግዚአብሔር
አይዞ ማለዳ አብዱሴ ገራነኛ አተሙ መዝጊያ ማለዳ ማል ደቆይ ማልታቴ ፉልኬ ማከሳዳታ የተመጣጠነ ምግብ ይጣብዴ አይዞ ወዮ ኢየሱስ ኦፊኮ ለፈለፊ ሞ አከበከሲታ ለፈለፊ ሚስተር ያ ሚስተር አንተ መሊከ ቲክቶክ ያ ሀቢብ ነር ወላሂ መሊከ ቲክቶክ ራቹ ግርግር ዲሲ በለፈለፉ ጠፍተ ካይ jilbeenfadhuuti jechuudha achi siqin ani firan qabu qelqelleetan si adabi jette achi siqte yeroo diidam ani firan qabu jette maaliifan ummata soba ummatatan taphadhaa firoota qaatu atis ummannis ilaala lammaffaan gangaladhu haadhoo koo ka'itii akkuma na gangaljite gangaladhu sadaffaan mataan dhaabbatta akka qolee wal keessa na bade kai Mr. Hussein wallahi jecha siifin qabu warabbal ka'aba ati leenca dhugumaan leenca mataa dhaabbadhu haadhoo koo firan qabu yate wayini jechinni naan jedhe ammaa jedhu garabbii wayyoo Mr. Hussein aboo rabbiin bara 2023 kana keessaa jaaqee hunda siif fagaas maal gochuuf nan gangaladha haadhoo koo sirfkii qajeelchi gangaladhu Mr. Husseinin galatuu meedha lakkoofsa kudhan qofan barreessinaa jiran firaashii irraa miti no gangalachaa no buy lafa firaashii irra naa gangalatu lafan gangaladhe firaashii irratti gangalatte miti moo warabbi lafan gangaladhe aboo rabbiin bara 2023 haajaa kan kee hanga yoonaa gaafatte rabbii siin milkeessin siifa milkaa'u leenca ko lafan gangaladhe warabbi kunoo laala firaashii kan koo kunooti yoo firaashii ziinoo an lafan gangalataa jira baru lafa jechuun infinii irratti gangaladhe Iddoo kanarratti gangaladhu Mubaarak sin ajjeesa. Laachira gangaladhe booda sin ajjeesa Mubaarak lakkii. Yeroo keeti ana mataan na dhaabde bar mataadhaan daqiiqaa 3 na dhaabde mister koo aamin jedhe dhugaa onnee irra na gammachiifte aboo gangaladhu qunxaaraas inni te hormaa inni addamaa oolte gangaladhu buskotii qopheessaa meenaa eebbisaa Mr. Husseinin bara firan qabdu gangaladhu haadhoo koo firan qabdu Mr. Husseinin eenyuu seete kan natti allaatan raachuu wanti ta'e wayii akeekkachiisa duu kenneera siika akkasin jedhe rakkoo raachuu bira sin jedhe rakkoo guddaa uumtee kaate waan ta'e qunxaadhaan gangalachuun hin danda'amu natti fakkaata qunxaati keewwatte sanaaf nu adame koppiliinki nu gochisiiti amma nurraa rakkoon qabu yoo nu taphachiiseef koppiliinki godhaadhiin sun dumti keessa koppiliinki godhaa lafarratti nagaa mister maali mee rakkoonsaa indee qunxaan keessan meeshaa mul'iste naan jechaa jiru kun argite dhugaadha lal qunxaa keessa dhanas ingiliffinni naa barreesse kanuma jedhe maali kan kubannaata akkamitti mul'ata bayyasu meeshaan kun shiikota miira keessa galchuu waan danda'uuf adabamuu qabaa jedhe kuloo as jalatti Guys, industri keessa dartaa jirtan koppiliinki nama Bartoonni profaati na bira safuu amma raachuu Sinaa dubbata isa bira deemaatti safuu jedhaani. lafarra waan gangalattee fi qoyna abdushee keetis sirrii miti wallaahi anko maal jedh anko nagaadha bar anko nagaadha tiiktookii waa tokko ngooniyan taa'uun jira kun ila kunoo chiikiin tokko kollitte ila chiikiin tokko kollitte uy obsaadha joo Chiikiin tokko obsa raachuun nu adabsiisaa jira lafarra gangalatee kun taadhaan Sibiti
كان غنغرد دين Guys, hundi keessa dabtaab. Raachu kursii irra taa'aa jirtu baadhoo haadhoo koo adabbii ana mataan dhaabanii ofii taa'uun kursicha baadhesuma irra taa'aa waa biraa dhiisi baadha obboleessa kun. Kai baadha. Rakkoon qabu. Mister Hussein yaa Rabbi maal jedhee du'aa eegaladhaaf yaa boo Rabbiin. Dhugumaan ati biyya intinii keessa teesse jechuudha. Nu gammachiifte. Baadhu haadhoo koo. Rabbii yeroo gabaabaatti biyya guddoo. Baadhu mataatti baatama mana kana asirratti baatatta bar ol garagalchite. Nu akkamitti baatan? Ani warambi ana akkasitti baatadha. Kiiloo meeqa inni irra taa'aa jiru kun yeroo meeqa kun? Qixaatii biraa natti himi bakka akkas taana. Dukeetii dibadhu haadhoo koo. Inni natti jirtu waan akkasii hin qabu raachuu. Dukeetii siin jechuun hin qabu. Sadaffaa natti himi. Sadaffaan obsaa kana baadhuu mana keessa fiigi gizee 5 obsaa baadhatte. Tiraasii baachuunis obsaa baachuunis tokko haadhoo girgirrii dhiisi. Tiraashii takam. Ba'aa lama maaf naqattaata? Ishi kunoo kursii kana baadhuu mataa irratti rakkoon qabu. Uchi bidiggoo jettaa yoo baatte. Maaliif rakkoon qabu natti ulfaate amma dugdana cabsuuf moo? Waa tokkoon waan nama kofalchiisuun barbaada. Yoonii maanyaa kee wadhuuti sagalee torbaffaa geessi. Vaayibireet kan jedhu sana sagalee kee torbaffaarra geessi. Kun fuudh barbaadan taanaan kudhannaa kenna. Buskutii 10. Raachuu yoonii maanyaa kaadhuuti sagalee kan kee torbaffaarra vaayibireet kan jedhu geessi. Kudhannaa kennaa girrigirroo tokko. Guys, filaaworii 10 filaaworii tokko namatti filaaworii lama arganneerra. Abdii Ooroo. Filaaworii takka naa kennaa guys. Hundi keessan namni tokko qofittiin kennuun hin danda'amamu maal isaa? 10 gaafate filaaworii 10 namni tokko. Hundi keessan Ahmad sekoondii 14 qabna. Yoonii maanyaa kee wadhuuti sagalee. Welcome boss. Raachuu yoonii maanyaa okay sagalee kee vaayibireetii irra geessi. Voice ka jedhu sana torbaffaarra geessi. Vaayibireet. Achi haasofta lafa laftee haadhoo koo jette. Torbaffaa dhaqe. Amma ta'eera. Fattushiin irraa hidhaa warri dandeessan. Sooretti. Mister Hussein. Raachuu haasai. Fattushiin hidhataa jedhiin. Qoy haasa'u kolfuudhaaf. Sooreekoo. Rabbiidhaati jalan nu bira gahaniiru. Sooreekoo ministeriin naa gargaari. Nu mo'achuuf deemu. Nu mo'atan. Yes! Minister hin danda'amne sooretu. Raachuu adabbiin jijjiirin kanumaan itti fufta. Adabbiin lammaffaanis kanuma waa biraa dhiisa. Haasai. Kanumaan itti fufta. Minister abooraan harka koo rabbi tol qabeenyu isii godha. Abooraan akkuma maqaa kan ta'e minister Hussein jettee. Hoogganaa biyya minister guddaa addunyaa kanaa Rabbiin biyya maqaa kana keessaa baatu. Hojii keetiin teesse sa'aatiin doolaaraa si jasta bamuusaa godha. Si kan diidha. Achi kiraachuu sagalee kee baay'een dhagahamu sirrii sagalee si qabu. Rakkoon qabu haadhoo. Warabbi ati raachuun na ajjeesaa jira. Raachuu haasai. Afa guutuu mataan dhaabbachuuf kan fedhu kana keewwattee taa'udha yoo si moo jara darabee taasii godha. Ministeriin garuu du'aa itti naa godha naa eebbisa akka. Rabbiin bara kanatti isa milkeessu. Barri kun ni lama 23 milkii isaa ta'u. Warabbal kaaba. Arjaa nama. Arjaa kenneen quufne dhugaa. Aboo rabbii sitti agadhiisu.
Sooretti kuma nama galatoomi lubbuu ko. Sooretti yenee maara. Namuma tokko buskutii si digdamaatiin naa bana. Dombolii maqaan jala maal jedhe wanta tiitii soddomaatiin malee banamuu hin danda'u. Ababaadhaan sooree koo naa bari bannaa soddomaan buskutii soddomaa naa baname. Wallaa ko sooretti ko amooraan gara jaakeessani kaffisee nama na gootanii eddeen firan qabu eddeen firan qabnetti. Deemtuu Ahmad aboo jalatti jarana saanoo galatoomi soorettii ko hundi keessa raaju asiki haasay bannaan asiki haasay raaju Guys, dabta godha. Wayni raaju. sagalee sana jijjiiree raaju rabbeeni sagalee chate deemin. Nandinni dubbii kiyyaa. Suuree koo taarifsimu. Raachuu naannoo haa kolfisiisu sagalee chate deeffate ammas. Sagalechi moo adabaa waa biraan adabu dhugaa rabbi. Amma sagalicha amma sirratti dhagaa miti. Maal akka ta'e. Fachuuf deemuutaa waan gaarii. Himmoo annaamu. An barbaade si dhabee an barbaade si dhabee garam jirtaa faati. Leesh! Guys, saati dhumana indee Yesuus gaaniiru kuma nama galaniiru. Guys, saati. Say my name, Habibi. Garmaamu. Saundi sama godhiti. Yoni maanyarra godhiti. Waan beekudha. Namni tokko natti kolfitanii jennaan mana kana bolook taatu nam tokko kolfitanii jennaan anaa adabamaa jiru sagalee kana. Kolfuun hin danda'amu ishee. Jaalatee jedheshi. Inni qoonjoo ምናምን ተጨነች Jaalan ni dhigama. Jaalan ni dhugana tasbih ni qoonjoo as kottu mee. Sa'i maayineen as kottu mana kana manni abdu see baay'ee yaadee jira. Tokkummaa kottu. Fuuloo deebisii. Fikirraa shanni fa'a. An sagalee guddaa kana bisi jenna jennee waa jira. Sa'i maayineen as kottu. Kan biraa hin jiru jenna mana keefi. Jabaa isin achi jaaluun achi jirti. Jaaluu ko as kottu. Siree an durseen baay'ee si jaallataa dhugaa rabbii. Gurbaa humna isaanii godhamaa waan isin fayyadu. Maali hunduma jaallatamaa Musee. Warra giftii kennan qofa jaallatamu maalidha? Warra giftii kennan qofa maqaa dhuftee jaallata. Maalidha kan kee jaallallee dhageenyaadha? Jarri kan jarri natti kolfa olu taappi illee godhanu maalum godhane warra onne jaallatan warra giftiidhaan akka immoo tamme godhanu waan faarsaman. Guys, dabtaaf naa godha. Abbi loo. My name, what I'm trying to do, because my name is so I name. Baka cufi waan kana cufiti inti sound cufi. Guys, dabtab gochuu dhiistanii maal taatan argamu miileena tokko iyyuu hin qaqqabne amma yoona. Maalidha? Astaghfirullah warri jettan yoo dandeenye san taa'u kuma keessanii kadhata akkuma waan godha yookiin sheernaa godha warri as bira keessan Guys, Haacaaluu fooloo naa godha. Hundumti keessan. waan inni dhuguu qabqa wallahi waan dhuguu si mee gaafii dhuguu galatoo abdii nan dorte yéen maar abshira kumullah
Maaliif? Ara Abdusee sagalee kana irraa balleessi bakka hin barbaadu. Giddii qaxxaamtamoo? Maal jette Jaaloo? Raachoo. Bakka hin barbaadu sagalicha dhiisee adoo. Sagalichi maal ta'e? Warri amma waadaa naa galtan maaloo nan salphisidhaa? Amma mo'atamuu qabu. Warri waadaa keessan galmaan gahuu dandeessan qofti. Maattira biyya biqiluutiin bicha qalge bulli. Beeta Raachoo. Kaatee adabbiin tokkoffaan akkaataa itti maasaajii godhamte otuu hin hambisin eessarraa akkasii jammartee uummata kanatti argisiifte. Achi qabe ka shamarran inni gongorsiniiti miira keessa galchuu jettee. Raachuu dhiisi waan akkanaa. Darattii guddaa kanatti argisiifte. Shamarran dogongorsiisin ganii arsii. Shamarran kun miskiina bar gaafa daratii kana argatte egaa gochumaan raachoo ko. Daratii keera rafuu jedhu dhufanii. Dhugaa rabbi warri qabdu inni jettan dhumarra ganii ko ganiyyee ganii arsii lubbuu ko. Dhoksadhanuu dhoksee taa'u jira. Otuun kana gadi baasee daratii sana jechuudha. Dhugaa rabbi. Darat tuutuma aja የሚፈልግ darat ነው በጣም ከባድ ዱመራ ዋንጀን ተናጎዳ ጋይስ ሳቲ ዱማ ናይጋ ጀራና ገኒዬ ገኒ አርሲ ልቡቆ ዋኖ ቢቲ ጋንጀራ ልቡዬ ወሪ አብሽምና እንጀተን ዱጋረቲ ዋን ቀብደን አማ ገዲ ገዱለዚ ጎቲን አማ Abdusee bayi bakka dhiifama siif goone rashi nagaan buli. Muudii natti qabate tokko dhugaa rabbi baay'ee tokko hin gadde. Dhumarraas immoo tasanaan jedhe. Nagaan buli. Dhaqe okay. Dhaqe taphadhu.